itti hortee jaalala keessatti waadaa itti gootee abdii itti hortee abdii san keessa gaafate milixxeetiin jette duuti malee dubartiin na jaaladhuudhaaf duute hin jirtu akkamiin na jaalachuu dhabeedhaaf jireenya namaa keessa galu dubartiin hagammaatti duute hin jirtu yoo dogongoruu baadhe jette. Sinii galaa miti. Kanaafuu ati amma asmishaa dhiisi jetta hin taatu. Siif hin taatu yaa. Kalas kuni damsa dhafaateti yoo mijattiin tun duute namni itti gaafatamu haa dhafaateti. Laa hin duutu namni duwwaayitu hin jiru. Ayyee. Maal jetta Dr. Usmee asirratti? Yoo isiin xiqqoo booda of hin ajjeesine eegi amma. Rakkoon qabu yoo duuteetiin jette nama hedduu dhabne Haacaaluu Hundeessaatu ni dhabne. Usmee maal jetta asirratti? Jeneraala. Usmeen dubbachuu hin danda'u dhis. Shamarran akkana masaanuu jibbiti kun haa duutu jedha hundi isaanii. Haa duutu. Maal taate Usmeen? Yaa aboo saahiba kiyya. Si bilbilaamee qoy asirraa ba'e. Taaptaap godha amma moona. Akkuma masaanuu jibbitanii qoy gaa'is haa duutu jedha hundi isaa akkam. Haa duutu. Naabo. Aboo sagaleen kiyya jiraatuna? Injira akkam. Nagaa akkami? Haadha faate? Ati mucaa maal hin taanetti maa gorsita qoy? Maaliif gorse? Shamarran jaalalaaf takkaa duute hin jirtu. Jettee itiniin hin dubbataa artanu yoo si lakkoo inni hoo nama jaalalaan du'e namatti beektu. Yaa. Laa ani lalaa waan jedhe jaalalaaf osoo hin taane jaalalaan na jaalachuu qabdaaf duudhaafi na jaalatee ka'ee akkamiin narra fuudhaa na jaalatee waadana horee akkana godhee ka'ee akkamiin na dhiisaa irratti ka dubartu malee na jaalachuu qabaaf dubartii duute hin argine. Laal hin jirti amma fakkeenyaa fi dhugaadha kara lamaanitti iyyuu ni jirti. Atamma yoo akka mataa keessatti jechuudha jaalalli tun falaagoota jedhanii sheexaan raayuu nama qabu. Yoo jaalalli tokko si qabdee jette fakkeenyaaf namni sun si hubatu yoo dide jala deemtee ol iyyitee gad iyyitee waan. Nama akkamitti haa ta'u godhuu fajjeessa. Nama nakuma hin qabne nama jireenya biraa qabu. Nama bakka biraa oolu bakka biraa bulu nama guyyaa takka assalaam alaikum jedhee anaa waliin hin qaanne waliin hin haasofne akkamitti du'a isaaf jecha akkamiin fajjeessa. Ati ammatti fakkeenyaaf waan jaalattee hin jirreef akka isitti fakkaachuu danda'a. Nama jaalattee hin jirre miti muzammil naa waliin haasa'ee jaalalaan naa wajji ture kaayyoo natti horee ji'a 5 ji'a 6 na janaajjanee nika akkanas si godhaa akkana waliin taana waan akkanaa waliin goona akkas waliin goona dhee waggaa takka waliin haasa'ee waggaa 2 waliin haasa'ee achi booda yoo muzammil nagate of course anatti hin dhagayama yoo achi booda muzammil nagate jechuudha. Haala abdiinatti noodinitti naa waliin hin haasa'initti akkanumaan lafaa ka'ee gadi. Haadha faate akkana murteessin atamma fakkeenyaaf dhugaadha wanti ati jettes garuu immoo murtii sirrii hin taane fudhataa jirtaati. Namni tokko yoo nama jaalateetiin hin jedhe yoo waan godhu dhabe erga rabbiin jaalala nama sanii keessoo keetitti uumee jedhe waan gootu yoo dhabde lubbuu irratti murteessuu hin dandeessi. Namni tokko fakkeenyaaf nama ariitiidhaan simmeetii ofii kana miira ofii kana tokko xaxxaruu hin dandeenye jira waan ta'eef bakka waan saniin hubatu ofii yoo dide irmijaa biraa ofirra fudhachuu danda'a. Sii galee namni nama jaalate qofaan. Haasa'in osoo walquban qabaatin osoo in sobdi haati faate maaliif soba haati faate waan sobuuf maal? Haadha faate dhagaye. Nama qulqulluu quban qabne irraa ufa jeemna jettanii isin gaayis. Nama quban qabne irraa ufa Hajjeesuu dhabuu dandeessaa bara tamma fakkeenyaaf ati hajjeesuu dhabuu dandeessaa waan jaalalaa kan sirrii hubatte amma mucattiin tun daa'ima waan jaalalaan beektu yeroo jalqabaatiif jaalala mucaa kanarratti jalqabde nama takka gaafii jaalalaa namni illee dhiyeesseef hin beekne isillee namaa dhiyeessitee hin beekne waanuma jaalalli ta'ee hin beektu akkanumatti kaatee jaalatte mucaa kana soo kanaaf inni illee hubatee fi bakka hanga tokko sammuun isii atas gabbaa'u jedhee fuudhuu baateen suni waan biraati garuu
nama san tasgabbeessuun dirqama isarra jira jechuudha. Osoo isin asirra teettee boottee gangalattee dalagaa arabaa dhiiftee meeshaa caccabsaa ooltu. Osoo ija isaatiin waa meeqa waan isin fugootu argu callisee yoo ilaale faarummaadha yusoo kanaafin illee tasgabbeessee isinillee bakka sammuu isitti akka deebi'u. Harargee faateef jibbitaa tamtu harargeedha silaa. Asmishaan harargeedha kaayaa waan harargee taateef jibbitaati maali qooyita wallaggaatuun jaalattaati ijoollee harargee tanamaa jibbitaadha faate. Ciitiin yaal bakka sana amma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abbo dubbii bareeda qabdanii nuuf olchaa afaanii isin kutuu keenyaa fi. Rakkoota kan qabu wallahi. Anjara harargee ta'uu isiitu kuban qabu wallahi. Dhimma si hime sanii kaakin obeet ta'amu mucaa asala jira. Ambara aslitti himee aslii waliin waan gootan naan jettee yennaan see guutti ture bar. Wallahi beektaa kinu aslilleen dhimmoota gurguddaa harkaa qaba. Kanarratti anillee beektaa yaada san harkaa hundan godhadhee fi jirtise. Malee isinuma eegutti. Amma asliin dhimma san keessa illee bahee jira jedhi wanni hunduu sirraahee jira beektee. Atamma wanni gootu keessaan itti barreessiti. Torbee kana keessa guyyaa tokko naa qabiiti guyyaa takka kan naa hirmaadhaa wanni kun ooma xiqqoodhaa jedhiinyati. Yaa wallahi wantichi beektaa waan wasitti beessanii taani mee irra caala kinu amma mucaa asala jira bannaate ishee mee ol seensi mee haa dubbatu. Inni dubba rakkoon qaban ol galchaati olaa galuu ati garuu yoo akkas gootee jettee irra salphataaf sin jedha ishii. Anillee akkasuma yaadee garuu naa ta'uu dide beektaa doktori biisiidha. Usume. Amma bahee jira deebar duraatiin kan xiqqoo ta'u keessa ture. Arafaate muyitu nurraa godhatti naafena. Yaa wallahi adi amma beektaa mee waan kana kumaa keetiin nu eegalme. Muyitu nurraa godhe arafaate naafena. Anin karakkoon qabu abdii laale nama. Alaatti si salphatu sin jedhaa jira gadi. Maanu taphanna jirta taphanna. Deddeebi'uu irraa. Eeshi. Guyyaa hedduutti deddeebi'uudha waan guyyaa takka goolamu sa'aa muraasa waan ta'eefi. Anis hamma danda'etti gahee kiyya nan bayaan ati jechuun chaatiin takka ati naaf gootuu naa gayaan. Aslii dubbisiiti anjafitu gassiisi galchaati. Waan akkanaati jedhiiti sa'aatima muraasa bichaa irra na argame jedhin sa'aatii muraasa bichaa yoo irratti si argame waan goolabuu dandeenyu. Yaa wallahi silaa akkan illee akkasuma jedhee yaadee garuu beeku waa beektaa kan doktora qaata barreessee Aduun qindiso waan arginatti fakkaata. Amma samoona kana warra sheekota waliin biisii ta'aa jira. Ati ooma xiqqoo wanna gadiiti gizeemni geemii taphatu waa humna jedhiiti booda deebiiti gizeenni geemii irraa bahee jedhee nagas jedhin si galcha. Anillee bilaan akkasii yaadee beektaa bakka tokkotti isin lamaan walitti qabeetuma wanna godhadhee yaadee. Ani wayisa wantichi beektaa aduun amma mucaatu akka malee dhukkubsata wallahi baay'ee dhukkubsata. Dhukkubicha beektaa dhukkuba akkanaa rabbi namarraa qabu. Waggaa dheeraa beektaa waggaa 8 ol dhibame. Wallahi sanammaa banillee bakka cinqameetuma. Yaa wanni kunis waa wanna waan ta'eef akkas godhi. Amma beektaa guyyaa isaa guyyaa qaxarootti ga'ee beektaa wanti isaan cinqamanii onna jedhaniif. Gisee magaalaa inni wajji jaanaa. Jennee haasaa hojjirra malee amma waliin ta'u hin Maal jettee isin booni maal jettaati? Laa uumaan jenna. Akkam yaadni isii kun sii ta'aa jira? Annaan ta'an sun maaf sin jalaa dhaggeeffatu jira. Ikkishuma jalaa achi sii taateetti. Si kuura dhabee. Taateen irraa mucaa keenya irraa aywa alhamdulillah baate waan siin jedha mucattiin tun sobdee agarte maa taaptaabitti jirraa isaa geemii taphataa jirraa iyyee taaptaap godhaa moonaa boonii mucattiin tun sobdee atuu jaalataa jirtaami. Anu. Ya, tu te kau jalan saja sama. Ya. La. Pula kera. Natum kata jalan saja. Akan mati female anu ya jalan saja dulu. Man immoo si jaallata akka itti taaptaabi si godhan agarte. Anatu miskiina barsanuma.
والله